waan barbaaddu jechuun motivation isin barbaachisu kana dhagahii dabre wanni feetuu fi wanni barbaaddu gargara wanni feetu waan dabalataa wanni barbaaddu immoo waan si barbaachisu waan beezikii jireenya keetiiti waan isa malee survive godhuu hin dandeenyedha so akkamitti waan barbaaddu jechuun motivation si barbaachisu motivation yookaan kaka'umsi sababa waan takkaatiin dhufu maybe namaa waan san hojjetu akkuma laalteen inspire taatee kaka'umsi keessa keetii dhufe hojjechuu ta'uu danda'a kana jechuun waan san yeroo motivate taatee qofa hojjettaa jechuudha itti fufinsa hin qabaatu waan barbaaddu godhuuf immoo sababa waan sanii qabaatu qabda maaliif waan sanii beekuu qabda gaafii maaliif waan kana godhuu jira jettu deebisaa qabaatu qabda motivation qabaatu baattee sababa waan san godhuu qabduuf jecha haatee godhu maaliif waan hojjettu sanii dura si of yeroo san haala yeroo irratti osoo hundaa'in filannoo takka malee waan san gootu waan barbaaddu jechuun motivation isin barbaachisu kana dhagahii dabre wanni feetuu fi wanni barbaaddu gargara wanni feetu waan dabalataa wanni barbaaddu immoo waan si barbaachisu waan beezikii jireenya keetiiti waan isa malee survive godhuu hin dandeenye